Jirtu barattoota kun herrega kutaa 5 boqonnaa 2 gilgaala 2 tuqaa 2dha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godha, akkasumas sabiskiraayib godha. Gaaffii tokkoffaarraa yeroo jalqabnu kanneen armaan gadii gara firaakshinii makaatti jijjiiredha. Gaaffiin tokkoffaa irratti 5/3 jedha. Firaakshinii kana gara firaakshinii makaatti jijjiiruudhaaf jalqaba maal goona? Jalqaba firaakshinii makaa maalidha yoo jenne yeroo darbee akkuma baranne firaakshinii makaa jechuun bifa baa irra caatiin kan kennamu ta'ee firaakshinii kana immoo gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruudhaaf maal goona? Baayisuu caa ida'uu baa goona irra caa jechuudha. Asirratti maalidha? Waamsisaan isaa akkuma jirutti darbaa, waamamaa isaa kan ta'u immoo lakkoofsa lakkaawwii a kanaa fi caa kana waliin baayisuudhaan baa yeroo itti daanu lakkoofsa firaakshinii sirrii hin taane argannaa jechuudha. Kana fayyadamuudhaanis gara firaakshinii makaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. 5/3 kana jalqaba maal goona? 5/3 kana sadiin waamsisaan isaa akkasumaan darba jennee irra waan ta'eef waamsisaan isaa asitti meeqa ta'a? Waamsisaan isaa 3 ta'a. Waamsisaan isaa 3 erga ta'uusaa barreen booda maal goona? Lakkoofsa waamamaa isaa ta'uu danda'u fi lakkoofsa lakkaawwii ta'uu barbaanna jechuudha. Kunis akkam gochuudhaan argannaa? Waamsisaa isaa akka jiruun erga dabarfanneen booda waamamaa isaa kan ta'u immoo maalidha? Baay'ataa lakkoofsa as jiruu fi as jirudha. Firaakshiniin makaan immoo maalidha? Firaakshiniin bifa baa irra caatiin kan taa'u ta'ee baa irra caan kun baan irra xiqqaa caadha. Baan irra xiqqaa caadha jechuun lakkoofsi waamamaa isaa iddoo waamamaa isaa taa'uu danda'u maalidha? Firaakshinii kana sirrii gochuudhaaf firaakshinii bakka kana yookiin bakka waamamaa isaa kan galu lakkoofsa 3dhaan gadi ta'edha jechuudha. Lakkoofsa 3dhaan gadi ta'edha. Kanas 3dhaan gadi kan ta'e yeroo barbaannu meeqadha? 1 fi 2tu jira. Lakkoofsi as galuu danda'u 1 fi 2 keessaadha jechuudha. Kanas tokko gashinee ilaallu. Tokko gashinee yeroo ilaallu as immoo tokkuma tilmaamaan fudhannu. Tokko baayisuu 3 meeqadha? 4dha. 4 ida'uu tokkoon tokko baayisuu 3 3dha. 3 ida'uu tokkoon 4dha. 4 irra 3 ta'e. Kan inni ta'uu qabu garuu 5/3dha. Ammayyuu sirrii miti jechuudha. Lakkoofsas jiru 2 goonee ilaallu. 2 baayisuu 3 6 ta'e. Lakkoofsa barbaannuun ol ta'e. Kanaafiyyuu isa tokko goone kana 2 goonee ilaallu. As immoo tokko haa goone. Tokko baayisuu 3 meeqadha? 3dha. Ida'uu 2 5dha. 5 irra 3 nuuf ta'eera jechuudha. Kan barbaannus 5/3dha waan ta'eef sirriidha jechuudha. Deebiinsaa firaakshinii makaan deebiinsaa kunis 1 2/3 kan jedhudha jechuudha. Kan itti aanu 12/5dha. Kanas akkuma isa jalqabaatti yeroo jennu waamsisaan isaa akkuma jirutti darbaa, waamamaa isaa fi bakka kana lakkoofsi galuu danda'u immoo tilmaamaan hojjennaa jechuudha. As 5 akkuma jirutti dabarfannee waamamaan isaa meeqaan gadi ta'uu qaba? 5iin gadi ta'uu qaba jechuudha. As fakkeenyaaf 4 haa kennu. 4 5iin gadi waan ta'eef 4 keenya ilaalla. 4 as immoo tokko keenya. Tokko baayisuu 5iin meeqadha? 5. 5 ida'uu 4iin 11dha. Kan inni dhufuu qabu 12dha. Sirrii miti jechuudha. Amma immoo deebinee isa tokko goone kana 2 goona. 2 baayisuu 5iin 10dha. 10 ida'uu 4iin 14dha. Hin caalee jechuudha. Amma immoo maal goona? Lakkoofsa isa asii kana 2 goone, isa asiis 2 goona. Maaliif ida'amni isaa 14 waan nuuf dhufeef isa 4 ta'e kana 2tti yoo jijjiirru 12 waan nuuf dhufuuf. 2 baayisuu 5iin 10dha. 10 ida'uu 2 12dha. 12 irra 5 waliin wal qixa ta'ee jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa 2 2/5dha. Kan caarra jiru 9/8dha. 9/8 kanas maal goona? Waamsisaa isaa akkuma jirutti dabarsinaa. Waamamaa isaa immoo lakkoofsa 8iin gadi ta'ee barbaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf 5 fudhannu. As immoo 2. 2 baayisuu 8iin meeqadha? 16dha. Guddaadha. Ammas lakkoofsa xiqqaa barbaannaa jechuudha. Asis xiqqaa as tokko goone, as immoo 2 yoo goone 2 baayisuu 8iin 16dha hin ta'u. Kanaafuu lakkoofsas taa'uu danda'u tokko qofaadha. Tokko baayisuu 8iin 8dha. Tokko baayisuu 8iin 8dha. Ida'uu tokkoon 9dha. irra 8. Kanaafuu deebiinsaa
tokko irra 8 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 22 irra 9dha. 22 irra 9 kanas waamsisaa isaa akkuma jirutti dabarsinaa. 22 kan nuuf fiduu danda'u lakkoofsa asiif as bu'u barbaannaa jechuudha. Ammoo fakkeenyaaf lakkoofsas ta'uu danda'u lakkoofsa 9 gadi ta'edha. Fakkeenyaaf 5 fudhannus 5 as immoo 2 fudhannu. 2 baay'isu 9 meeqadha? 2 baay'isu 9 18dha. 18 da'uu 5 18 da'uu 5 23dha. Kan nuni barbaannu 22dha. Isa 5 goone kan amma immoo meeqa goona ree? 4 goone ilaalla. Isa 5 goone 4 goone inni kun akkuma jirutti ta'a jechuudha. 2 baay'isu 9 ida'uu 4 irra 9 ta'a jechuudha. 2 baay'isu 9 18dha. Ida'uu 4 22 irra 9 wajjin wal qixa waan nuuf ta'eef deebiin isaa 2 4 irra 9 ta'a jechuudha. Kan irra jiru 16 irra 7dha. Kanas maal goona? Waamsisaa isaa dabarsinee 16 akka nuuf ta'uu danda'utti lakkoofsa 7 gadi ta'e asii fi asitti filanna. Fakkeenyaaf as 2 fudhannee asis 2 fudhannu. 2 baay'isu 7 meeqadha? 14dha. Ida'uu 2 14 ida'uu 2 16dha irra 7 sirriidha jechuudha. Gaaffiin lammaffaan kanneen armaan gadii gara firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiiri jedha. Firaakshinii sirrii amma jalqaba irratti firaakshinii makaa kana gara firaakshinii sirrii hin taane kana gara firaakshinii makaatti jijjiirre. Amma immoo maal goona? Firaakshinii makaa kana firaakshinii makaa nuuf kenname kana gara firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiirra. Irratti 2 3 irra 5 jedha. Jalqaba kan isin baruu qabdanii foormulaan nuuf kennameeru jira. Innis firaakshiniin bifa A baa irra caatiin jira taanaan firaakshinii makaadha. Firaakshinii makaa kanas firaakshinii sirriitti hin ta'initti jijjiiruuf maal goona? A baay'isuu caa ida'uu baa irra caa goonaa jechuudha. Kana fayyadamnee gara firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiirraa jechuudha. 2 3 irra 5 kanas jijjiiruudhaaf maal goona? 2 3 irra 5 kan jedhu kana maal goona? 2 baay'isuu 5 ida'uu 3 goona. Ishee kanaan baay'isnee ishee kanatti daanee irra waamsisaa ishee immoo akkuma jirtutti dabarsinaa jechuudha. Kunis meeqa nuuf ta'a? 2 baay'isuu 5 ida'uu 3 meeqadha? Irra 5 jenneerra. 2 baay'isuu 5 10dha. 10 ida'uu 3 13dha. 13 irra 5 nuuf ta'a jechuudha deebiinsa. Kan itti aanu 1 6 irra 7dha. Kanas jijjiiruudhaaf maal goona? 1 baay'isuu 6 ida'uu 1 baay'isuu 7dha. Waamsisaa isaatiin baay'isna 1 baay'isuu 7 ida'uu 6 irra meeqadha? Irra 7dha. Kunis meeqa nuuf ta'a? 1 baay'isuu 7 7dha. 7 da'uu 6 13dha. 13 irra 7 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 8 2 irra 3dha. Kanas jijjiiruudhaaf maal goona? 8 baay'isuu 3 ida'uu 2 irra 3 goona. Kanas gaafa baay'isnu 8 baay'isuu 3 meeqadha? 24dha. 24 ida'uu 2 26dha. 26 irra meeqa nuuf ta'a? Irra 3 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 3 3 irra 4dha. 3 baay'isuu 4 ida'uu 3 irra 4 goona. Kan ammoo sana booda maal goona? 3 baay'isuu 4 meeqadha? 12 12 ida'uu 3 15dha. 15 irra 4 ta'a jechuudha deebiinsa. Akka kanatti firaakshinii makaa kana firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan nun baruu qabnu maalidha? Firaakshinii makaan tokko bifa A baa irra caatiin nuuf kennameera taanaan firaakshinii kana maal goona? A baay'isuu caa ida'uu baa irra caa kana qabattaniinaan firaakshinii kamiyyuu firaakshinii makaan isinii kennameera taanaan firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu gaaffiin sadaffaa maal jedhaa? Firaakshinota armaan gadii firaakshinota walgitan 3 3 barreessi jedha. Firaakshinota nuu kennaman kana firaakshinota walgitanii isaanii barreessinaa jechuudha. Kunis irratti 2 irra 3 nuuf kennameera. 2 irra 3 kana firaakshinii walgitanii isaa barreessinaa jechuudha. Akkam goonee barreessinaa? Firaakshinii walgitan jechuun firaakshinii lakkoofsi sun hiramee walqixa wajjin dhufu jechuudha. Kana jechuun
lamarra sadii kana firaakshinii walgitanii isaa barreessuuf fakkeenyaaf baay'isuu lamaa goona. Lamaan isaa waamamaa isaas waamsisaa isaas lakkoofsa wal fakkaatuun baay'isnee irra taanaan firaakshinii walgitanii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Lama baay'isuu lamaan afurdha. Sadii baay'isuu lamaan ja'adha. Afurrirra ja'a firaakshinii lamarra sadii waliin wal qixa ta'edha jechuudha. Ammas daballee baasuudhaaf inni kun afurrirra ja'a nuuf ta'eera. Afurirra ja'a afur irra ja'adha. Inni kun kan itti aanu baasuudhaaf ammas lamarra sadii kana maal goona? Lakkoofsa biraadhaan baay'isna. Fakkeenyaaf sadii fudhadha. Baay'isuu sadii goona waamama isaas waamsisaa isaas. Meeqa nuuf ta'a? Lama baay'isuu sadiin ja'adha. Sadii baay'isuu sadiin immoo sagalla. Ja'arra sagaliinis firaakshinii walgitanii isaadha jechuudha. Akkasuma daballee lama baay'isuu afurii yoo goone lama baay'isuu afurii irra isa jalaas sadii baay'isuu afurii yoo goone lama baay'isuu afuriin saddeetidha. Sadii baay'isuu afuriin 12dha. 8 irra 12 firaakshinii walgitanii kan lamarra sadiidha jechuudha. Sadii barreessaadha waan ta'eef sadii barreessineerra. Yoo barbaaddan itti fuftanii lamarra sadii baay'isuu shanii gootanii lamarra sadii baay'isuu shanii gootu. Meeqadha? 10 irra 15nis firaakshinii walgitanii isaaniidha jechuudha. Kan itti aanu tokkorra shaniidha. Kan tokkorra shanii barbaanna. Tokkorra shanii yeroo barbaannu kan tokkorra shanii maal goona? Baay'isuu lamaa goona. Tokko baay'isuu lamaan lamadha. 5 baay'isuu lamaan 10dha. Lamarra 10iin firaakshinii walgitanii isaaniidha jechuudha. Yoo barbaadan tokko baay'isuu shanii irra 5 baay'isuu shanii jechuu dandeessu. Lakkoofsa barbaade yoo ta'u lakkoofsa wal fakkaataadhaan waamamaa isaas waamsisaa isaas baay'isnee irra taanaan firaakshinii walgitanii isaadha jechuudha. Meeqadha? 5 irra 25. Akkasuma tokko irra 2 baay'isuu sadii. Meeqadha? Tokko baay'isuu sadii sadiidha. Tokkorra lamaatu hin ta'in asitti 5dha. Tokkorra shanii baay'isuu sadii yoo goone tokko baay'isuu sadiin sadiidha. 5 baay'isuu sadiin 15dha. 13 irra shaniinis firaakshinii walgitanii isaadha jechuudha. Lakkoofsa barbaadanii baay'isuu dandeessu. Kan itti aanu 7 irra 2dha. 7 irra 2 kanas baay'isuu 10 jechuu dandeessu yoo barbaaddan. Lakkoofsa wal fakkaataa ta'u malee 70 irra meeqadha? Irra 20nis firaakshinii walgitanii isaadha jechuudha. Kan itti aanus ammas daballee 7 irra 2 kana baay'isuu shanii yoo goone 7 baay'isuu shaniin meeqadha? 7 baay'isuu shaniin 35dha. Irra 2 baay'isuu shaniin 10dha. 35 irra 10inis firaakshinii walgitanii isaaniidha. 7 irra 2 kan ammas lakkoofsa biraadhaan fakkeenyaaf 7 baay'isuu 2 goona. 2 baay'isuus 2 goona. 7 baay'isuu 2 14dha. Irra 2 baay'isuu 2 4dha. 14 irra 4dha jechuudha. Kan itti aanu 2 irra 7dha. 2 irra 7 kanas yoo barbaannu maal goona? Baay'isuu 2 jenna yoo barbaanne lakkoofsa barbaade yoo ta'uu danda'a. 4 irra 14 ta'a. Akkasuma 2 irra 7 kana baay'isuu 10 yoo jennes 2 baay'isuu 10 20dha. 7 baay'isuu 10 70dha. Akkasuma 2 irra 7 kana baay'isuu 3 yoo jennes 2 baay'isuu 3 meeqadha? 6dha. Irra 7 baay'isuu 3 meeqadha? 21dha. 6 irra 21 ta'a. Akkasuma 4 irra 3 yoo jenne 4 irra 3 kanas yoo jenne maal nu ta'a? Baay'isuu 5 gochuu dandeenya. 4 baay'isuu 5 meeqa? 20. 3 baay'isuu 5 15. 20 irra 15 firaakshinii walgitanii isaadha. Akkasuma 4 irra 3 kana meeqaan baay'isna? 2nis baay'isaa. 4 baay'isuu 2 8 irra 3 baay'isuu 2 6. 8 irra 6 4 irra 3
baay'isuu 10 baay'isuu 10 isa kanas baay'isuu 10 yoo jenne 4 baay'isuu 10 40 3 baay'isuu 10 30 40 irra 30nis firaakshinii walgitanii isaaniidha jechuudha. Akka kanatti firaakshinii walgitanii isaa baasuu dandeenya. Gaaffiin itti aanu firaakshinota walgitan armaan gadii danaadhaan yookiin moodeelaan agarsiisi jedha. Danaadhaan yookiin moodeelaan jechuun fakkii akka kanatti kaasnee yoo barbaanne akka kana geengoo goonee kaasnee agarsiisuu jechuudha. Kanas jalqaba irratti 2 irra 4 walqixa 4 irra 8 jedheera. Fakkeenyaaf kan 2 irra 4 yoo hojjenne akka kanaan fakkii akka kanaa kaasnee bakka meeqatti qoodna? Bakka 4tti qoodna. 1 2 3 bakka meeqatti qoodameera kuni? Bal'isnee goona. 1 2 3 bakka meeqatti qoodameera? Bakka 4tti qoodameera. Innis 1 2 3 4. Maal goona kana? 2 irra 4 jedhanii keessaatii meeqa dibannaa? 4 dibannaa jechuudha. Keessaa 4 keessaa 2 dibanna jechuudha. Innis kana yoo dibne kanas yoo dibne maal nuuf ta'e jechuudha? 2 irra 4 nuuf ta'e. Amma immoo kan 4 irra 8 kanuma keessatti kaasna jechuudha. Isuma kaasne kana keessatti daballee kaasna. Isas maal goona? 2 irra 4 kana yoo akkas dabaltanii asittis akka kanatti yoo qooddan meeqa ta'a? Waan meeqadha kuni? 1 2 3 inni dura qoodame durumaa jira. Warra kana jechuudha. Warri kun duruma jiru. Akkuma jiranittidha isaan. Bakka meeqatti nu qoodame? 1 2 3 4 5 6 7 8. Isa lamaa keessaa immoo meeqa dibanneerra? 2 dibanneerra. Isa 4 keessaa 2 dibanneerra miti. Isa 8 keessaa immoo meeqa dibameera amma yoo ilaalle? Kun dibameera, kunis dibameera, kunis dibameera, kunis dibameera. Kana jechuun firaakshinonni kun firaakshinoota walgitan ta'uu isaanii nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Akka kanaan danaadhaan kaasnee yoo ilaallu kun akka kanatti dibamaadha. Akkasuma kunis dibamaadha. Kunis akka kanaan hojjennaa jechuudha. Kan itti aanu 3 1 irra 2 walqixa 7 irra 2 jedha. 3 1 irra 2 kaasuu fi maal goona? Jalqaba wanta guutuu 3 goona. Innis lakkoofsa lakkaawwii sana nuuf ibsa waan ta'eef. Akka kanatti wanta guutuu 3 kaafanna. Sana booda 1 irra 2 jettiin isheen kun immoo 1 irra 2 sana immoo wanta guutuu tokko kaasnee bakka meeqatti qoodna? Bakka 2tti qoodna akka kanaan. Kunis warri kun lakkoofsa 3dhaan ibsu, isheen kun immoo 1 irra 2dhaan ibsiti jechuudha. Kunis kun dibamaadha, kunis dibamaadha. Ishee kana keessa tokko isheetu dibamtuudha jechuudha. Akka kanaan 3 1 irra 2 ibsuu dandeenya. 7 irra 2 ibsuudhaaf immoo maal goona? 7 irra 2 maal goona? 7 irra 2 firaakshinii sirriin taanidha waan ta'eef wanta guutuu 2 wanta qabu amma fakkeenyaaf kun akka kanatti 2 qaba. Kunis 2 yoo goone 2 qaba. Kunis akka kanatti kunis 2 qaba. Kunis 2 qaba. Akka kanatti wanta 2 qabu adda addaa hojjetannaa jechuudha. Sana booda maal goona? Keessaatii 7 dibanna. Tokko jettanii jalqabdu 2 asii 4 dibanneerra jechuudha. Lamaan isaatti yoo dibanne isa kanaan 5, isa kanaan 6, isa kanaan 7. Kana yoo ilaaltanii 7 irra 2dha jechuudha. Kunis isa kam wajjin wal fakkaata yoo akkasittiin dibdanii guutuu isaa yoo dibdanii 3 1 irra 2 sana waliin wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu firaakshinonni kun firaakshinota walgitanidha. Lamaan isaaniiyyuu wal fakkaatu. Akka kanatti yoo sirreessitanii dibdan lamaan isaayyuu wal fakkaataa argattu. Kan itti aanu 1 irra 2 fi 6 irra
12dha. Wanta guutuu akka kanaatti kaasnee keessaa maal goona bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Wanta guutuu sana 1/2dha waan ta'eef bakka lamatti qoodna. Meeqa ta'e 1/2dha. Kanas tokko akka kanaan keessaa dibanna jechuudha. Kun 1/2 nuuf ibsa jechuudha. Amma immoo 6/12 yeroo ilaallu immoo 6/12 kanuma bakka adda addaatti qoodnee ilaalla. Kanas bakka adda addaatti yoo qoodnu bakka 12tti qoodna. 1 2 gurguddisnee gochuu dandeenya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kana yoo ilaalle kun 12dha jechuudha. 12 nuuf ta'eera lakkaa'uu dandeenya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta'eera. Amma maal goona isa 12 ta'e kana keessaa 6 dibanna. 6 yeroo dibannu isa kana dibnaa, kanas hin dibnaa, kanas hin dibnaa, kanas hin dibnaa. Akka kanatti dibanna. Meeqa 6 dibanneerraa jechuudha. Amma walakkaan isheen kun akkuma silaatti dibamteetti jechuudha. Kana jechuun firaakshinii 1/2 wajjin 1/2 fi 6/12 firaakshinii walgitan ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Kan 2/3 walqixa 4/6 yoo jennu immoo wanta bakka 3tti qoodame akka kanaatti wanta bakka 3tti qoodame qopheessina. 1 2 1 2 3tti qoodameera. Kana keessaa immoo 2 dibannaa jechuudha. Isa kanaaf isa kana dibanne. Amma immoo kan 4/6 yoo jennu immoo 4/6 yeroo jennu maal goona bakka 6tti qoodnaa jechuudha. Wanta qabnu kana tokko akka kanatti yoo qoodnu akka kanatti qoodna. Meeqatti nu qoodame 1 2 3 4 5 6tti nuuf qoodameera jechuudha. 6 kana keessaa immoo meeqa dibanna? 4 dibanna. 1 2 3 4 isa dura dibame waliin walqixadha jechuudha. Kanaafiyyuu firaakshinii kun firaakshinii walgitan akka ta'e nuuf agarsiisuu danda'a jechuudha. Bakka tokkotti isa goone kana yoo barbaanne akkas goone kan 2/3 akka kanatti keessaa 2 dibanne kan 4/6 immoo akkas goone bakka 6tti qoodnee wanta qabnu kana 1 2 3 4 5 bakka 6tti akka kanatti erga qoodneen booda keessaa 4 dibannees bakka 2tti hojjechuu dandeenya. Akka isiniif salphatuuf jedheen bakka 2tti hojjedhe malee bakka 1tti hojjedhe malee hundisaayyuu bakka adda addaatti hojjetamuu danda'a jechuudha. Akka isa kanaatti bakka adda addaatti hojjechuu dandeenya. Isa kanas yoo barbaaddan jalqaba isa jalqabaa sana hojjettu bakka 2tti 1/2 akkasitiin erga hojjetaniin booda kan 6/12 immoo akkasitti qooddanii keessaati dibattanii agarsiisuu dandeessu jechuudha. Bakka 2tti kan isiniif salphatuun hojjedha. Viidiyoon akka kanatti gilgaalotas ni hojjenna. Viidiyoo barnootaa yeroo yeroodhaan isinii gadhiifnu kana dafee akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa.